Telegram channel irraati qofa $82 hojjetan hinjira jechuudha. Birrii 15,000 fi 200 ol jechuudha kan ani irraa baafadhe. Akkam jirtu family baga deebitanii gara channel kiyyaatti dhuftanii video guyyaa har'aa keessatti immoo Telegram channel keenyaatiin maallaqa hojjenne akkamtiin akka baafachuu dandeenyu kan isinitti argisiisu tachaadha. Step by step dhaan isinitti argisiisa. Video kana like gochuudhaan hin dagatina. Akkasumallee namoota channelin keessan namoota 1,000 isiniif darbee booddee maallaqa isiniif hin hojjenne moo rakkinni isaa maal akka ta'es kan isinitti himu ta'a jechuudha. Video kana jalqaba akkasuma hanga xumuraatti ilaaluu hin dagatina. Amma kallattumaan jalqaba gara walletii kiyyaa seeneen maallaqa hagam akka irraa qabu isinitti argisiisa. Kun akkuma argitan bakka kanatti maallaqni irraa qabu $0.8 dha jechuudha. Amma garuu gara Telegram kiyyaatti nan deebi'a. Telegram kiyya ergan seenee booddee Telegram kiyya kana baay'een keessan ni beektu kiyyaa tek isa kana irratti jalqaba maallaqa nan baasa. Telegram hedduun qaba. Hunduma isaarraa yoo baaseen isinitti argisiisa jechuudha. Kana booddee kun bakka kanatti akkuma argitan toonii 15 fi akkasumallee starii 1.6k yookiin immoo 1.6 irraa nan qaba jechuudha. Kanaaf baalaansa kan jirtu irratti al tokko nan tuqa. Kana booddee asii olee scroll nan godha jechuudha. Scroll yeroo godhu haala kanaatiin naaf dhufa. Bakka kanatti kun bakka kanatti filannoo lamatu naaf dhufa. Bakka kanatti starii kiyya withdraw kan ani godhu withdraw all kan jedhu jira. Bakka kanatti immoo toonii withdraw kan godhu bakka kanatti jira jechuudha. Kan barbaaden withdraw gochuu dandeessu tokko tokko lamaan isaa withdraw godheen isinitti agarsiisa. Jalqaba toonii kiyya withdraw gochuudhaaf collect via fragment kan jedhu jira. Al tokko isarratti nan tuqa. Kana booddee two step verification kan Telegram kiyya nagaata isa guuteen gara fuulduratti nan dabarsa. Kana booddee haala kana yeroo ani gara fuulduratti dabarsu akkaataa kanaatiin gara fragmentii negeessa jechuudha. Kan ani withdraw gochaa jiru yookaan collect gochaa jiru kiyya tek irraati. Akkasumallee adreesii keessan bakka kanatti isiniif kaa'a. Hagam akkasiin withdraw gotan bakka kanatti isiniif kaa'a. Sana booddee collect kan jedhamu xumura irra bakka kana jira. Collect kan jedhu irratti ni tuqtu. Kana booddee haala kanaatiin bakka kanatti filannoo lama isiniif fida. Are you sure wanted to proceed nu jira. Kanaaf collect reward kan jedhu bakka kana jirti. Al tokko ishee irratti ni tuqtu jechuudha. Kana booddee kun akkuma argitan recording in the blockchain jedhee kun record gochaa jira yookiin immoo process gochaa jira jechuudha. Kun akkuma argitan reward collected jedhee jira. Secondii gabaabaa keessatti jechuudha. Gara walletii kiyyaa seeneetiin akka inni galee fi hin galle waliin cheekii goona. Kun akkuma argitan walletii kiyyaatti 0.8 dha jechuudha kan jiru. Yeroon ani seenee refresh godhu immoo meeqa akka inni ta'u waliin ilaalla. Kun akkuma argitan $19 tahee jira jechuudha. $19 naaf tahee jira. Bakka kanatti kun akkuma argitan tooniin kiyya toonii 15 tahee jira. Akkasittiin baafattu ammas immoo channel biraarraas waan hin qabuuf channel sanarraas deemeen withdraw godhaa jechuudha. Channel kiyya isa lammaffaa immoo kiyya multimedia kan jedhu kana baay'een keessan channel kana isin beektu. Channel kana jala yeroo isin immoo kun bakka kanatti akkuma argitan toonii 19 fi starii 12 hojjetee jira. Al tokko baalaansi kan jedhu kanarratti seenuudhaan isa kanas toonii kana withdraw nan godha. Kana booddee ammas gara fragmentiitti na dabarsee jira. Kun bakka kanatti toonii 19.2 jechuudha kan ani withdraw gochaa jiru. Al tokko sarratti tuquudhaan collect reward kan jedhu nan tuqa. Ammas akkuma argitan reward collected naan jedhee jira. Ammas gara walletii kiyyaa seeneen cheekii nan godha. $19 jira. Amma yeroo refresh godhu immoo meeqa akka ta'u waliin ilaalla. Kun akkuma argitan amma $43 tahee jira jechuudha. Ammas Telegram kan biraarraas waan hin qabuuf hunduma isaa walitti qabaa jechuudha. Channelin kiyya inni sadaffaan kan biraan immoo kun bakka kanatti akkuma argitan dirree ispoortii kan jedhu channelii kanas nan qaba. Al tokko isa keessa seenuudhaan bakka kanatti kun akkuma argitan toonii 14 hojjeteera. Baalaansi kan jiru irratti al tokko nan tuqa. Kana booddee gara olleetti dhufuudhaan toonii 13 jechuudha kan ani collect gochuu danda'u jechuudha. Inni kan ganaa gara collectiitti naaf hin dabarsan waan ta'eef collect kan godhu tuquudhaan gara fuulduraatti nan dabarsa. Ammas collect kan jedhu bakka nan filadha. Collect. Ammallee reward collected naan jedhee jira. Gara toonii kiyyaatti nan deebi'a yookiin gara walletii kiyyaatti deebi'ee refresh godha. Kun akkuma argitan amma $60 irra gaheen jira jechuudha. Irra baasee $60 baasee jira. Amma immoo starii kan irraa hin baasne waan qabuuf starii sana hin baasa. Starii kiyya tek kan jedhu kana jalaatti starii kiyya waan hin baasneef
al tokko nan dhufa. Kana booddee istaarii keessaniin filannoo lamatti fayyadamuu dandeessu. Tokkoffaa withdraw all kan jedhu jira. Withdraw gootanii baafachuu dandeessu. Lammaffaa buy ads kan jedhu jira. Beeksisa ittiin bitatanii chaanalii keessan guddifachuu yookiin beeksisa garaagaraa irratti hojjechiifachuu dandeessu. Ani withdraw gochuu waan hin barbaadu withdraw all kan jedhuun filadha. Kana booddee two step verification kiyya nan guuta. Akkuma argitan kunoo bakka kanaati. Istaarii 1681 jechuudha. Toonii 17.5 ta'a jechuudha. Waliigala $21 jechuudha kan ani baafadhu. Kana booddee collect kan jedhu filachuudhaan collect reward kan jedhuun tuqa. Collect reward naan jedhee jira. Ammas gara wallet kiyyaa deemeen walitti cheekii godhaa jechuudha. $60 ture kun akkuma argitan irra keessatti. Al tokko refresh goona. Wow, kun akkuma argitan $82 akkuma isin argitanitti kun $82 withdraw godheen jira jechuudha. Daqiiqaa muraasa keessatti Telegram channel irraati qofa $82 hojjedheen jira jechuudha. $82 kun birri Itoophiyaatti meeqa kana ta'u immoo mee waliin haa ilaallu. Gabaa amma jiruutiin $82 jechuun gabaa amma jiruutiin 186 idaan ilaalla. 186 gaafa idaan ilaallu kun akkuma argitan birri 15,200 ol jechuudha kan ani irraa baafadhee amma daqiiqaa muraasa keessatti birri 15,200 ol irraa baafadheen jire. Kun haala kanaatiin isinis irraa baafachuu dandeessu, haala kanaatiin hojjechuu dandeessu. Telegram channel qofa fayyadamtanii maallaqa gurguddaa hojjechuu dandeessu jechuudha. Guyyaatti yeroo hundumaa maallaqa babbareedaa hojjechuu gatii dandeessaniif Telegram channel banadhaati. Telegramii keessan guddifadhaa. Sana booddee kontentii bareedaa irratti banuudhaan wantoota update'an yeroo yerootiin post godhaa. Akkasumallee wantoota uummata fayyadaa jettan yeroo yerootiin post gochuu hin dagatinaa. Namoonni Telegram channel kiyya join hin goones immoo yoo jiraatan kunoo linkii isaa description jala isiniif nan kaa'a. Yoo barbaadan immoo kunoo bakka kanatti kiyyaa tech jettanii nama 9,000 ol kan qabudha. Seentanii join gochuu dandeessu jechuudha. Akkasumallee namoonni baay'een keessan immoo Telegramii banatanii Telegramii keessan nama 1,000 ol darbee ka'ee isiniif hojjechaa hin jiru yookiin immoo isiniif aartii lakkaa'aa hin jiru. Inni kun rakkinni isaa maali? Rakkinni isaa isin bira osoo hin taane tokkoffaa irratti rakkinni isaa namoota beeksifatan biraatidha. Namoonni beeksifatan sun chaanaalii bareedaa ta'e yookiin immoo chaanaalii view bareedaa qabu ilaalaniitu kan isaan beeksisa irratti gadhiisifatan jechuudha. Akkasumallee chaanaalii keessan copy paste qabaachuu hin qabu jechuudha yookiin copy paste baay'achuu hin qabu. Chaanaloonni yeroo baay'ee copy paste qabaatan yookiin immoo copy paste baay'atan beeksisni irra dhufee isaaniif maallaqa lakkaa'uun isaa carraan isaa baay'ee xiqqoodha waan ta'eef haga dandeessanitti wanta amanamaa ta'ee fi akkasumallee copy paste irraatti qulqulluu ta'e post gochuu qabdu. Akkasumallee wanta copy paste irraatti qulqulluu ta'e share gochuu qabdu jechuudha chaanalii keessan irratti. Haala kanaatiin chaanalii keessan irratti maallaqa hojjechuu dandeessu jechuudha. Wanti isiniif hin galle immoo yoo jiraate koomentii jalatti na gaafachuu hin dagatinaa. Viidiyoo biraatiin hamma walitti deebi'utti nagaan naaf ta'a. Viidiyoo kana immoo laayik gochuu hin dagatinaa. Goodbye.